Alaamanaan xiqqaa guddaan nama isaan dhiiraa durbaan nageenyi keenya bakka jirtan hundatti sinaa dhaqqabu jechaa miidiyaa keessan FIB irraa oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaatiin isinitti himam. Oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaa kan isinitti himu oduu Muusaatiin. Miseensa mana marii bakka bu'oota uummataatiif miseensa paartii biyya bulchaa jiru kan ta'e Dr. Hangaasaa Ibrahim viidiyoo gara Feesbuukii dhuunfaa isaatiin gadi lakkiseen ajjechaa jumlaa Oromiyaa keessatti geggeeffamuun aangoota Oromiyaatu duuba jira jedhee kan jiru yoo ta'u, waxabajjii dabre kana keessa godina Wallaggaa lixaa Gimbii ganda Toleetittiif torban kana keessa immoo godina Qallam Wallaggatti namoota nagaa irratti ajjechaa jumlaa raawwatame ilaalchisuudhaan gabaasni garagaraa bahaa turuun isaanii yaadatamam. Kana maleedhas ammoo yeroo garagaratti godina Wallaggaa keessatti ajjechaa jumlaa raawwatamaa turuun isaa gara miidiyaalee idil addunyaatiin osoo naaf hin gabaafamaa kan ture yoo ta'u, miseensi mana marii bakka bu'oota uummataatiif miseensi paartii biyya bulchaa jiru Dr. Hangaasaa Ibrahim ammoo viidiyoo gama toora Feesbuuk dhuunfaa isaatiin gallakkiseen ajjecha kana kan raawwataa jiru qaama mootummaati jedheeti jira. Dhimma kana irratti miseensi mana marii bakka bu'oota uummataa waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n yookaan ammoo akka mootummaa yaamutti hidhattoonni shaneedhaan kanneen jedhaman uummata nagaa fixaa akka hin jirre himuudhaan uummata Amaaraa kan fixaa jiru garee shanee pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatiif aangoota paartii badhaadhinaa naannichaatiin ijaarame jechuudhaan ittuma fufuudhaanis ammoo shanee gosa lamaatu jira. Shanee isa dhugaatiif shanee burjaajeessituudha je'eeti jira. Shanee burjaajeessituun kun kan hooggansa mootummaa naannoo Oromiyaatiin ijaarames jechuun isaa dhagahameeti jira. Dhumaatii naannoo Oromiyaa keessatti adeemsifameeti jira jedhamu kana irratti miseensi mana marii bakka bu'oota uummataatiif miseensi paartii biyya bulchaa jiru paartii badhaadhinaa kun viidiyoo sa'aatii tokko oliif tamsaasa kallattiitiin toora Feesbuukii dhuunfaa isaa irratti tamsaase kanaan ammoo qaamoleen naannoo Oromiyaa hoogganaa jiran aangoo gallakkisuun itti gaafatamaa yoo ta'an malee nageenya Oromiyaa keessatti hin bu'us jechuun isaa dhagahameeti jira. Miseensi mana marii bakka bu'oota uummataa kun ammoo jechuun isaa Dr. Hangaasaan immoo kana duras ajjechaa abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatame qaama mootummaa naannoo Oromiyaatu raawwate jechuudhaan dhuunfaa isaatiin nama falmaa ture ta'uun ni yaadatama. Yaa'iin addaa hooggantoota Igaadiin adeemsifamaa ture tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa gargaarsa namoomaa miidhamtootaaf dhaqqabsiisuuf waraana kutaa kaaba biyyattii dhaabuuf fudhateef waldhabdeen uumameen karaa nagaatiin akka hiikamuuf murtoo mootummaan Itoophiyaa dabarse dinqisiifateeti jira jedhamaati jira. Kun kan jedhame ammoo yaa'ii addaa hooggantoota Igaad 39ffaan Keeniyaa magaalaa Naayiroobiitti geggeeffamee ture irratti yoo ta'u, tarkaanfiin mootummaan fudhate Igaad deeggaruuf qophii ta'uu isaa beeksisuun isaatis ammoo dhagahameeti jira. Yaa'iin addaa hooggantoota Igaad 39ffaan Keeniyaa Naayiroobiitti adeemsifamaa ture kunis ammoo milkiin goolabamuun isaa himameeti jira. Kibba Itoophiyaa godina Konsoo keessatti hanqina nyaataa naannichatti mudateen daa'imman lubbuu dhabaa jiraachuun isaa bal'inaan gabaafamaatti jira. Kutaa kibba Itoophiyaadhaan godina addaa Konsoo hanqina nyaataa godinicha mudateen daa'imni 13 du'uun isaa garas irraa himameeti jira. Hanqinni nyaataa kun kan uumame ammoo waggoota 3 dabran walitti aansuudhaan roobni waqtii eeggatee roobuu dhabuu isaa hordofuudhaan hongee uumameef walitti bu'iinsa irra deddeebiidhaan godinicha keessatti uumamaa ture hordofuudhaan hongee uumameen ta'uun isaatis ammoo himameeti jira. Makiinaa tajaajila geejjiba uummataaf kennan qofa fayyadamaa kan taasisuun deeggarsi boba'aa yaadameen har'a waxabajjii 29/2014 irraa eegaleen hojiirra oolu ministeerri geejjibaa fi loojistiikii beeksiseeti jira. Sadarkaa biyyoolessaatti makiinaa tajaajila geejjibaa uummataaf kennan deeggarsa boba'aa yaadameen fayyadamtoota akka ta'an odeeffannoo barbaachisu kennuun karaa jiddugala gurgurtaa Itiyoo Telekoomiin galmaa'uun kan yaadatamudha. Deeggarsa boba'aa
biyyoolessaa yaadame teknooloojiin deeggaruuf Itiyoo Teleekoomiin appilikeeshiniin kalaqame tajaajila saffisaa fi amansiisaa kennuu eegaluun isaatis himamaati jira. Bu'uuruma kanaan ammoo gama teeleebiriitiin tajaajila argachuudhaaf konkolaattonni 160 galmaan guyyaa irraa jechuunis ammoo gaafa waxabajii 29/2014 irraa eegalame appilikeeshinicha fayyadamuudhaan ni keessummaa'us jedhameeti jira. Makiinaan tajaajila geejjibaa uummataa kennan waggaatti fayyadamni boba'aa isaanii liitiriidhaan tilmaamame qo'annoon adda ba'uudhaan tokkoon konkolaattota hangi boba'aa fayyadamanii shalagamee tarraa'uudhaan konkolaattonni qisaasama tokko malee deeggarsi boba'aa akka hojiirra oolu kan taasisus jedhameeti jira. Naannoo Oromiyaa keessatti eebbi piroojektota bal'inaan adeemsifamaati jira. Guutuu kutaalee Oromiyaa keessatti eebbi piroojektota garaagaraa ijaarsa isaanii xumurame adeemsifamaa kan jiru yoo ta'u, godina addaa naannoo Finfinnee aanaalee godinaalee fi magaalota Oromiyaa hedduu keessatti eebbi piroojektota garaagaraa bal'inaan adeemsifamaati jira. Sirni eebbaa piroojektota misoomaa kanneeniitis ammoo bakka pirezidaantii Shimallis Abdiisaa argamanitti fi hooggansi naannichaatii fi hooggansi federaalaa olaanoon argamanitti kan adeemsifamaa jiru yoo ta'u, pirezidaantii Shimallis Abdiisaa ammoo dhaaddannoo dinagdeedhaan uummata Oromoo mataa ol qabachiisu jedhu qabatee akka imalaa jiru yeroo adda addaatti dubbachaa turuun isaa ni yaadatama. Oduu biyya alaatiin ammoo Naayijeeriyaadhaatti lammiileen nagaa hidhachiisuun seermaleessummaa uumaati jira jedhameeti jira. Aangoonni Naayijeeriyaadhaan lammiileen hidhattoota hattootaa fi namoota nama butanii qarshii gaafatan ofirraa ittisuuf hidhachuu qabu jechuun waamicha dhiyeessaa turanis ammoo ministeerri odeeffannoo biyyattii garuu adeemsi kun biyyattiin balaa keessa akka buutu godhe jechuudhaan mormuun isaa ifoomeeti jira. Furmaanni isaa garuu mootummoota naannootiif mootummaan federaalaa humnatee nageenya kabachisiisuu qabas jedhamaati jira. Naayijeeriyaa keessatti ammoo haleellaan lammiiwwan nagaa irratti raawwatamuuf gochi namoota butanii dhabamsiisuudhaan maallaqa gaafachuudhaan kana biras dabruudhaan ammoo hattootaaf saaxilamuun akkasumas ammoo haleellaan hidhattoonni addatti qaama nagaa irratti raawwatan adeeffamaa dhufuun isaa kan yaadatamudha. Qabannee isinii dhiyaanne kanumaan raawwateeti jira. Qophiileen FIB afaan kan itti uffantu yeroo gaarii qabaadha.